mariin biyyoolessaa kun gizee baay'ee biyyi tuni sabaaf sablammii baay'ee qabdi. Sabaaf sablammii baay'een kun immoo har'a walirraa horee jira. Waliin jiraachaa ture. Zamana dheeraadhaa waliin jiraachaa ture. Waliin qabsaa'aa ture jechuudha. Waliin qabsaa'ee diinallee ofirra walirraa dhoowwat ture jechuudha. Uummanni kun uummata fayyaalessaa garuu warri faayidaa barbaadu uummata kana akka waliin galle godhuudhaan walitti buusuudhaan rakkoo gizee dheeraa kan ture gangalatee gizee baay'ee turee jira. Kanaafuu mootummaan kanaan dura turan hundi isaaniitu qawweedhaan malee karaa nagaatiin taayitaa walirraa fuudhaan turre waan ta'eef kuni akka hafuufi amma kan barbaadame jechuudha. Amma mariin biyyoolessaa kuni karoorri gizee tokko bahee kan dhufutti illee dabruu qaba malee gizeedhaan diigamee akka haaraatitti gurmaa'uun yookaan biyya ijaaruun kun kufaatii nuu ta'a. Kufaatii guddaa ta'a waan ta'eef mari'annee erga mari'anneen booda waan nuu ta'u walii gallee achirratti seera baafannee seeran buluu qabnaadha kun. Kanaafuu nullee akka manguddootitti maal goona kana kan nu jechaa jirru jechuudha. Gizee baay'eedhaaf wanni gara gaggalaa as ga'e kuni hiikoo dhabee ture jechuudha. Keessumattuu amata 30 dabre kana sabaaf sablammiin akka walitti dhiyaatu odoo hin taane akka warjibbu wanni taasisaa ture jechuudha. Kanaaf amma immoo mootummaan jijjiiramaa kun erga dhufe biyyi tun maaliif hin mari'anne? Uummanni kun maaliif hin mari'anne? Biyya guddoo turre gaddeebinee immoo hurraa taanee kadhaa qamadii keessa faranjii irraa qamadii kadhachaa qamadii daana'oo nyaate kadhachaa jiraachuu hin dandeenyu mari'annee biyya keenya kana guddisuu qabna jechuudha. Mootummaan jijjiiramaa pilaanii kana kaa'ee jira. Pilaaniin kun immoo pilaanii uummata kana guddisu, pilaanii biyya keenya guddisu malee kan nama miidhuu miti. Mariin kun namni mari'atee rakkoo jiru waliin hiikkachuun, waliin hiikkatanii, waliin hojjetanii, waliin guddachuun biyya guddisa jechuudha. Dhalootaaf ta'a, dhalootatti dabarsuun nurra jira jechuudha. Biyya hiyyeetti ijoollee teenya dhaalchisuu hin qabnu kan jedhu. Kanaaf nullee akkasuma jenna. Nuyi amma nama natti dhufu kana akka inni ofitti deebi'ee akka nagaan jiraatu godhaa jirra jechuudha. Kan wal lolee dhufe tokko gammadee tokko muufatee deemuu hin qabu. Lamaanuu araaramanii wal dhungatanii walii dhiisanii addaan deemuu qaba jenneeti kan hojjechaa jirru waan ta'eef nuyi akka mana murtii aadaatitti aanaa afurii kan nu jala jiru aanaa afur irraa warna ol dabarfannaan dhufe kana asitti ilaalle dubbii jabduu taatellee asumatti araarsinee akka isaan addaan galan godhaa jirra. Marii biyyoolessaa kanarratti immoo kan hirmaachaa tures numa marsaa 2-3 mari'annee jirra. Marsaa amma itti aanu kan dhumaa kana immoo nama xinnoo nurra waa fooyyee qabu yookaan nama barate nama hayyuu ta'e of keessaaf illee marii kanarratti akka hirmaatu goonee jirra. Yaa ta'u malee isallee achi erginu nullee waan jiru kana uummata kanaan waliinoo nagaa taanee jiraanne nutti tola. Akkanatti hiyyummaa keessatti kuun qabnu. Hoo walii galuu hin baanne diina walitti taanee wal nyaachaa hoo baane bu'aan qabu, wal ajjeesuun bu'aan qabu. Kanaafuu araaramnee biyyi tokko taate guddinni biyya kanaa akka dhufu wanna karoorfanne akka galmaan gaannu akka nu jalaan gufanne kana godhuudhaaf amma nuyi kan hojjechaa jirru jechuudha. Ammas waa inni nu milkeessee mariin biyyoolessaa kun akka rakkootitti nu qoraa ture kun hiikkatee nagaan akka jiraannu hawwiin keenya kana jechuudha nuyi kan barbaanne. Safaraan, mandaraan, gosummaadhaan wal qooduun nun baasu hiyyummaa nutti fida. Kanaaf tokkummaadhaan kan deemnu ta'e malee hoo wal foone diinaf karaa banna jechuudha. Qilleensa ofitti seensifna waan ta'eef uummanni keenya uummata Oromootis ta'ee sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hunduu karaa nagaatiin araarri kun akka nagaan xumuramu gargaarsa godhuu qaban, tumsa godhuu qaban, waaqa kadhachuu qaban, bira dhaabbachuu qaban. Gaafa san hoo araarri kun kan dhumu ta'e rakkoo keessaa baana. Hiyyeessi keenyallee hiyyummaa keessaa ba'a. Dureessi keenyallee durummaa isaa qabatee nagaan jiraata. Hoo biyyi nagaan taane durummaanis hin jiru, hiyyummaanis hin jiru, lubbuun namaatu hin jirre waan ta'eef sabaaf sablammiin biyya keenya keessa jiru hunduu karaa nagaatiin araarri kun akka xumuramu akka tumsa godhani ani dhaamsa kanan dabarsuu barbaadu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Araarri kun araara milkii ta'ee nu xumurame kan barbaannu kanallee amma galaana diimaa akka barriin baname achiin addunyaadha wal arginu kan barbaadaa waan jirru ta'eef kunillee waa inni keessa oolee araarri kunoo kan dhumu ta'e gizee gabaabaa keessatti argannan jedha. Hora. Wanni nurraa eegamu
waa'ee biyyaati irratti nageenya irratti hundi keenya tasgabboofne gahee nurraa barbaachisu gumaachuu nurra jira gara amantaatiin abbootii gadaatiin gara dargaggootiin bal'innaan gara ofii bichaa odoo hin taa'in baay'inaan wanna irratti walii galanii waa'ee biyya tana gara fuulduratti akka ishiin deemtu hirmaannaa hunda keenyatti irraa barbaachisa jechuudha. Wanni amaanaa isaanitti kennan warri boota san yeroo san boota san argatanii irratti hirmaachaa jiran waa'ee biyya teenya yaa harka isaanii jira amaanaa isaanitti kennina akka biyyituun yaa fuulduratti akka wannoo jettu yaa abdii qabna jechuudha. Gahee nurraa ba'u hundi keenya yaa jiraata dhalata biyya kana waan taaneef gahee nurraa barbaachisu hundi keenya ba'uun nurra jira tasgabbaa'uun nurra jira warna baddaa gadi jedhamu dhagaa'uun nurra jira waan irratti walii galan irratti fudhatama kan qabu fudhachuun nurra jira jechuudha gara keenya. Marii biyyaalessaa kan jedhu rakkinaan kun uumame rakkinatu biyya keenya jira karaa kamiin furra kan jedhu karaa kallattii adda addaatiin mootummaa yaalee dadhabnaan gara tas deebisee uummanni akka itti mari'atu waan kana. Balleecha noonu birallee jiraate nama san birallee yoo jiraate kajeequ akka uummanni nagaan jiraatu tasgabbii akka argatu uummanni gara misoomaatti akka deebi'u obboleechi akka waliin ajjeefne kanaafuu mariin biyyoolessaa kun uummata bira rakkinni hin jiru warri siyaasa achi fasoofu an kana rakkina fidu jedhee tallaala uummanni nama wajjumaan nyaatee dhugaa jira mana afooshaa keessatti waan hunda keessatti walumaan jira waliin jibbu uummanni dhugumattoo ta'e yoo marii kanatti dhufe uummanni hunduu paartiiwwan warri bosona keessa jiranillee dhanii mari'atan mariin kun fura kan jedhu maanguddoon ilaalcha akkasii qabnan oo dhufee mari'ate meeshaa lafa kaayee yoo mari'ate inni kun immoo warri nama taajjabu immoo biyya alaatillee biyya hundaa waan jiruuf laalee walitti araarsuu hin danda'an nullee humna qabna as keessatti warri bosona jirus ijoollee keenya aangorra jirus ijoolluma keenya sabuma keenya kanaafuu aangoo addaan qooddatanii akka dandeettii isaanii biyyattii sana akka ceesisan hawwii qabna nagaa barbaadan ofii jiraachuuf odoo hin taane uummanni keenya akka wajjin hin ceene akka gadadoo kana keessa gadadoo hiyyummaa keessa akka ba'an tokkummaadhaan hojjennee biyyattii keenya akka ceesisuuf hawwii akkanaa qabna. Kanaaf immoo akka jiruttillee yaada akkanaa kana kennaa jirredha. Carraa arganne irratti waltajjii adda addaa irratti waan kana yaada kana kennaa turre. Yeroo darbellee marii irra turre achi galleellee teenyee gaaffiloonni baay'ee dhiyaataniiru. Gaaffiloonni sun deebii akka argatan shakkiin qabnu nu'is akka namaa akka lammii Itoophiyaa tokkotti biyyittii kanarratti rakkina danqaa jiru hiikuu fi xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Ijoolleen keenya immoo warri bosona jiran meeshaan faayidaan qabu hin mari'an gara keenyatti haa dabalan eebbaan marabbaadhaan biyya keenya misoomsina malee lolli bu'aan qabu waliin nyaan waliin gurgur waliin deeggaru biyyi nuti qabnu tokko biyya keenya keessatti wal qabanne harka wal qabanne biyyittii kana tarkaanfachiisuu qabna malee waliin jifannee wal saaxillee baditti wal dabarsinee wal kennuu qabnu haa deebi'anii isaanillee addacha'anii hin mari'annaa rabbi isaanitti haraaramu mee gurra dhaga'u sammuu sabaa yaadu jaalala ummataa yaadu isaaniif illee haa kennu ijoollee keenya warra daggala jiranillee rabbiin imaanaa isaaniif haa kennu sammuu gaarii yaada gaarii an ummata isaanii abeet ummanni kun waameera mee waan isaan jedhan dhaqeen mari'adhaan jedhu jaalala akkasii isaanii kennee gara keenyatti nuufaa makamanii nuufaa dhumanii teenyeen mari'annaa biyya keenya guddisnaa biyyi keenya kaleessa ifa argite dukkana keessa turte Itoophiyaan nama qamadii affeellamaa qurxummiitti naqa nyaachaa turte har'a anfilatama biyya rumaatti erginu kan kunillee imaanaa isaanitti haa ta'u hojii hojjetame kanallee ilaalaniit funaannataniit isaanillee karaa gaarii karaa nageenyaa nu haa galanii nu haraaramanii marii kanatti nuuf haa hirmaatanii jaalalaanii rabbitti wajjin imaanaa isaanitti kennanneerra haa nu dhufanii haa nu galanii nu wajjin haa mari'atanii har'allee borullee irra nu hin teenyu biyya keenya nu malee nu dhugaadha biyya keenya malee omaa hin qabnu bareenni biyya keenya malee omaa homtuu tokko hin jiru wal qabannee qeerroon jennu qaarran jennu nuti har'a umuriin keenya fagaateera. Maali waan kaleessa ture waan beeknuuf sa'a 24 irra baanee hojjenna tajaajila kennaa jira hin beekna kaleessa har'oo biyyi keenya guddina irra jirtu guddina irra jirtu